Kuma godinaalee Oromiyaa biroo Jimmis nyaata aadaa ittiin beekamu qaba. Nyaanni aadaa godinni Jimmaa qabu hundas ta'uu baatu muraasni isaa kan kora kanarratti dhiyaate kana fakkaata. Daawwattoota televizyiinii OBS amma kan argamnu Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti kora idil addunyaa qorannoo Oromoo tokkoffaa Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheesse kanarratti qorannoo gurguddootu kan akka biyyaalessa akka addunyaatti idil addunyaatti kan dhiyaatu hedduutu dhiyaata waa'ee Oromoo irratti waa'ee sirna gadaa irratti waa'ee gosoota Oromoo adda addaa irratti qorannoo hedduutu dhiyaatas jira. Isa keessaa immoo kora idil addunyaa qorannoo Oromoo kana keessaa qabiyyee tokko kan ta'e nyaata aadaa godina Jimmaa keessatti qophaa'udha. Nyaanni aadaa kun yeroo kam qophaa'a? Maaliif qophaa'a? Eenyuuf dhiyaata kan jedhu kana nuuf ibsu isaaniin gaafanne isiniif dhiyeessina. Maqaan koo Tigistuu Warqinaa jedhama. Kolleejjii kana keessaa nan hojjedha. Kanaaf aadaan Jimmaa kana keessaa nyaata aadaa akkam akkamiitu qophaa'a? Yeroo kam nyaatama? Eenyuuf dhiyaatame? Nuuf ibsaa jalqaba. Inni kun cokkoo jedhama. Daakuu garbuu irratti akkasumas dhadhaa irratti qophaa'ee namni keessummaan innaan dhufu aadaa Jimmaa keessaa cokkoo kana nyaata jechuudha. Inni kun immoo akaayii gabsuudha, garbuudha, dhadhaadhaan sukkumamee inni kunis keessummaaraan. Keessummaa kabajanii. Akkasii. Inni kun immoo daakuu furnoo irratti hojjetama dhadhaa wajjin. Caccabsaa jedhama. Ciree irratti caccabsaadha bakka keessummaadhaaf kan ta'udha jechuudha inni kun. Inni kun immoo daakuu boqqolloo irratti hojjetama. Maal jedhama maqaan isaa? Qixxaa jedhama. Daakuu boqqolloo. Manumatti yeroo makamayyuu nyaatama? Gommanii wajjin, raafuu wajjin yeroo hundattuu nyaachuun danda'ama inni kunis daakuu furna irratti hojjetama, qocqocaa qaba, dhadhaa qaba. Keessummaattis inni kun dhiyaataa jechuudha. Maali garaagarummaa isaanii kun? Inni kun daakuusaa inni kun boqqolloo irraa qophaa'a. Inni kun immoo daakuu furnoo. Inni kun qamadiifaa jechuudha. Qamadiifaa. Qocqocaatti itti hojjetama. Inni kun immoo xaafii irraa hojjetama. Inni kun xaafii. Yeroo maqaan isaa tokkummaa? Cuubaa. Inni kun cuubaa. Cuubaa jedhama. Jimma keessatti inni hojjetama. Inni kun cuubaa. Inni kun qixxaadha. Daakuu boqqolloo, daakuu furnoo, inni kun immoo daakuu xaafii. Maal qaba? Qocqoca qaba inni kunis. Inni kunis gosuma midhaan irraa qophaa'u malee garaagarummaa qabu. Garaagarummaa qabu. Garaagarummaan isaa inni kun qocqoca qaba, inni kunis qocqoca dhadhaas qaba. Inni kun daakuu boqqolloo irratti. Malee dhadhaa fi qocqocaan qabu. Waa tokko hin qabu. Inni kun raafuu wajjin nyaatama. Aadaa Jimmaatti. Isaan kun garuu akkasumatti nyaatamu. Inni kun akkasuma nyaatama. Inni kun raafuu wajjin nyaatama jechuudha. Jimmuma keessatti irratti caalaa beekama. Baay'een cuubaan boqqolloonni kun daakuu boqqolloo irra qixxaan raafuun Jimmaa keessa caccabsaanis kunis akkasuma. Kun as geenye irra daakuu xaafiidha. Inni kunis cuubaadha. Daakuun isaa gargar ta'e malee tokkuma hojjinsaa jechuudha. Baay'ee mi'aawa garuu. Nyaadhu laali bareedaadha. Baay'ee mi'aawa. Baay'ee mi'aawa. Inni kun immoo godarree jedhama. Godarree jedhama. Godarreen alatti hin beeka. Bifasaa. Akkasitti hojjetamee garuu arginu akkamitti nyaatama? Godarreen kun affeelamee ka'ee hin xabbafama. Hancootii irraa garaagarummaan isaa inni? Hancootiif godarreen gargar qabu. Hancootiin daakameeyyuu nyaatama. Dhadhaa wajjin. Hancateen daakamee dhadhaa wajjin nyaatama. Inni kun immoo affeeles nyaachuun danda'ama. Akkasitti qocqocaa wajjin mee isa kana wajjin nyaadhu laali. Qocqocaa wajjin nyaatama. Aadaa Jimmaadha. Inni yaa'u? Baay'ee mi'aawa. Inni kunis buna qalaa jedha. Buna qalaa jechuun immoo baay'ee bakka keessummaanis innaa dhufu kan hojjetamudha jechuudha. Oromoo biratti iddoo hundatti baay'ee beekama. Iddoo hundaatti aadaa Oromoo. Buna qalaa kana janfalii bareedaa wayii funaanamee dhadhaa wajjin akkas godhamee bakka nyaatamaa jechuudha. Kanaaf jira. Kanaaf baay'ee jira. Yeroo hin qabne ture.
Kanaafu baay'ee to'afee jira. Jarjaraan qophaa'e yeroo hin qabnu ture. Kanaaf malee aadaan yeroo itti qabne baay'ee ilaalchisuu qabna ture.